Hashama harkafuuna kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ispoortii Forex Entertainment irraa isin dabru qabannee dhiyaanneeti jirra. Haganumaatti nu faana turaa isin jechaa oduudha waliin ani Ibsaa Muktaar. Foddaan teessoo jijjiirraa taphattoota Awurooppaa banamuu isaatiin wal qabatee kilaboonni garee isaanii cimsuuf gabaa bahuun socho'aa jiru. Haaluma kanaan Manchester Cityn taphataa isaa jidduu Barcelona Frank de Jong fudhachuuf fedhii qabaachuu isaa jassan gabaase. Oduun de Jong kana dura kaampinoo gadhiisuuf deema jettu kan himamaa ture yoo ta'u waggaa tokko dura Manchester United jijjiirraa €85 miliyoona kuffiseeti ture. Garuu amma chaampiyoonaan La Liga Spain kun rakkoo maallaqa isaa mudatee fi rakkoo keessoo isaaniitiin deemuun isaa barbaachisaa ta'uu mala. Dhimma maallaqaa itti fufee jiru jidduutti kafaltii mindaa guddaa isaanii hir'isuuf ilaalaa kan jiran gaareen Kaataalaaniyaa taphataa Sahaara jidduu Neezerlaandii kun torbaanitti €465 kan fudhatu yoo ta'u taphataan kun kilabicha keessa turuuf fedhii guddaa qaba. Haa ta'u malee kilabni Kaataalaanaa kun kafaltii €1,100,000 waliin kan gadhiisu yoo ta'u leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan dinqisiifataa guddaa taphatichaa waan ta'eef bara 2019tti mallatteessuuf yaalii godhee kan ture yoo ta'u hin milkoofneef ture. Garuu amma Manchester City Sahaara walakkaa isaanii cimsuuf taphataa Sahaara jidduu kana yoo Barcelonaan gadhiifti ta'e mallatteessuuf akka barbaadu himamaa jira. Manchester Cityn eega garee Bundesliga Leipzig waliin marii bananiin booda taphataa Sahaara ittisaa Leipzig José Guardiola fudhachuuf dorgommii baniinsaa qopheessaa akka jiran dhagahame. Manchester Cityn ammallee Guardiolaaf dhiyeessii ofiisaa hin dhiyeessine garuu taphataan ganna 20 takkaa kun ganna kana garee Itaaliitti ce'uu akka barbaaduu fi kafaltii sirrii ta'een argamuu akka danda'u himameeti jira. Leenjisaan Roomaa Jose Mourinhoon taphataa Sahaara fuuldura Manchester United Mason Greenwood waliin mari'achuu isaanii jassan gabaase. Dargaggeessi ganna 21 kun erga gurraandhala bara 2022 keessa yaalii gudeeddii reebicha amala to'achuu fi dirqisiisuun eega himatamee as taphaa fi leenjii irraa dhorkameeti ture. Erga himannaan isaa fulbana bara 2023 adda cite booda liqiidhaan gara Serie Aatti makamuuf Mourinho waliin kan mari'ate yoo ta'u taphataan kun Manchester United waliin kontiraata hanga bara 2025 Old Traffordtti isa tursiisuu qaba. Barcelona Real Madrid injifachuun taphataa Sahaara jidduu Arda Güler mallatteessuuf akka jiru mindoota Bortiifoon gabaase. Taphataan ganna 18 Güler taphattoota dargaggoota Awurooppaa keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u keewwatni gadhiifamuu isaa €17.5 kan qabudha. Kunis Ajax, Borussia Dortmund, Sevilla fi Liverpool hundi fedhii akka qabaatan taasiseeti jira. Haa ta'u malee maddeen akka himanitti koomishiniin waliigaltee kana xumuruuf gaafate kafaltiin kun haala guddaa €17.5 ol waan taasisuuf kunis kafaltii jijjiirraa gara fuula duraa kamiyyuu parsantii 20 hir'isuu dabalata. Mindooti Bortiifoon itti dabaluun akka jedhetti daayirektarri ispoortii Barcelona Deekoon gara Turkii imaluun jijjiirraa kana Sahaara irra darbuuf yaaluun isaanii ni yaadatame jechuun gabaaseeti jira. AS Milan taphataa Sahaara ittisaa mirgaa Real Valladolid Ivan fudhachuuf Barcelona waliin dorgomuuf qophii ta'uu ispoortiin beeksise. Taphataan ganna 18 kun bara darbe garee jalqabaa cabsee kan seene yoo ta'u garuu ganna kana Valladolid La Liga irraa gadi bu'uu isaa hordofee €1,20,000 gurguramuu danda'a. Garuu AS Milan erga Sandro Tonaliin garee Newcastle United deemee booda €70 baasuun garee Spain caala haala maallaqa cimaadhaan fudhachuu danda'a jedhameeti jira. Newcastle taphataa Sahaara jidduu Frankfurt Gisper fudhachuuf yaalaa akka jiru Bild dubbate. Gisper taphoota 56 kilabichaaf taphate irratti goolii 12 fi kubbaawwan 9 mijjeessee kennuu danda'eeti jira. Taphataan lammii Deenmaark kun naannoo €30,000,000tti tilmaamamaa jira. Newcastle United taphataa Sahaara jidduu Xaaliyaanii Sandro Tonali AS Milan irraa haga bara 2028tti kontiraata waggaa 5tiin mallatteessuu isaa kilabni Premier League Ingiliz kun beeksise. Bal'inni maallaqaa kan hin ibsamne yoo ta'u garuu kafaltiin jijjiirraa €1,70,000 dabalata waliin akka ta'e gabaafameeti jira. Kafaltiin kun Toonaliin taphataa Xaaliyaanii yeroo kamiyyuu caalaa qaala'aa kan taasisu yoo ta'u jijjiirraa Milaaniifis riikardii bara 2009tti taphataa Sahaara jidduu Biraaziil Kaakaa Real Madrid irraa €1,68,000 walii galtee irra ga'ee kan cabse ta'eeti jira. Toonaliin ibsa kanneen duraan dursee Newcastle United galateeffachuun barbaada. Sababiin isaas isaan tapha kootiif carraa guddaanaaf kennaa jiru jechuun dubbateeti jira. Taphataan Sahaara ittisaa Chelsea Cesar Azpilicuetaan hanga bara 2025tti gara Atletico Madrid akka ce'uuf Fabrizio Romanoon gabaase. Azpilicuetaan kontiraata isaa Stamford Bridge irratti waggaa tokko kan hafuuf yoo ta'u bilisaan akka bahu hayyamameetiif jira. Taphataan Sahaara ittisaa Spain kun torbee dhufu Atletico Madrid waliin walii galtee haaraa waggaa 2f ni mallatteessa jedhamee eegama. Gooliigaan Manchester United David De Gea garee Saudi Arabiyaa Al Nassr waliin akka makamuuf gaaffii bu'aa guddaa agarsiisu jechuun jassan gabaase.
DJ'n amma firii ejanti ta'us ammallee kontiraataa haaraa Old Trafford irratti mari'achaa jira. Leenjisaan Erik ten Hag taphataan lammii Speen kun akka turuu barbaadu ifatti kan dubbate yoo ta'u, kilabichi mindaa torbee torbaanitti yeroo 375 hir'isuuf fedhii guddaa qabaatus, United waliigaltee DJ waggaa tokko haga bara 2024tti dheeressuuf filannoo qabaatus, garuu keewwata kana kan hin kakaasne yoo ta'u, goolii eegaan kun gara kilabii Al Nassr deemuun hiriyaa isaa duraanii Cristiano Ronaldo waliin deebi'ee akka walitti makamu taasisa jechuun dubbataniiti jiru. Borussia Dortmund taphataa Saara cinaa isaanii duraanii Jadon Sanchos Manchester United irraa deebisee liiqiidhaan mallatteessuuf carraaqaa jiraachuu gaazexaan Daily Star gabaase. Sanchoon bara 2020 akka Dortmund irraa €85 miliyoona gara United kan deeme ta'us dhiibbaa guddaa kan hin geessine yoo ta'u, sababa kanaaf taphataan lammii Ingilaand kun kilabicha gadhiisuu waan danda'uuf Dortmund kaffaltii jijjiirraa osoo hin kafalin gara kilabichaa isaa deebisuuf fedhii guddaa qaba. Haa ta'u malee United qoqqobbii dhaabbataadhaan bahuu qofa kan hayyamu yoo ta'u, yoo xiqqaate €50 miliyoona barbaada. Fulham taphataa Saara jidduu Vaalensiyaa Yunus Muusaa fudhachuuf qophii ta'uu isaa zassan gabaase. Muusaan ganna kana Vaalensiyaa gadhiisuu deema fakkaata. Maqaan isaa AS Miilaan, Arsenaalii fi kilaboota hedduu waliin kan wal qabate Fulham fonqolchaa mootummaa naannoo €25 miliyoona harkisuuf kan barbaadu yoo ta'u, Vaalensiyaan kilabii kaffaltii jijjiirraa olaanaa dhiyeessuuf akka gadhiisu qophiidha. Taphataan Saara fuulduraa Leon Bradley Barcola raadaara PSG fi Manchester City irraa akka argamu RMC Sport gabaase. Taphataan ganna 20 kun bara darbe taphoota 26 liigii waan taphatee irratti goolii 5 fi kubbaawwan 9 mijjeessee kennuudhaan keessumaa walakkaa lammaffaa bara kanaa irratti dinqisiifannaa argisiiseeti jira. Tapha Yuuroo umrii 20 gadi amma jiru irratti Faransaayiif baay'ee gaarii kan ta'e Barcolaan Saara fuulduraa qaxxaamuruun taphachuu kan danda'u yoo ta'u, kilaboonni lamaan kun gatii €30 miliyoona gadiitiin mallatteessuu danda'u jedhameeti jira. Salzburg kilabii Federer irraa dandeettii dargaggoota mallatteessanii achiis yeroo dinqisiifatan kaffaltii guddaadhaan gara Leipzig geessu. Seskoon taphoota 41 irratti goolii 18 kan galche yoo ta'u, taphataan Saara fuulduraa dargaggeessi kun maal akka danda'u kan mul'isee fi fagoo deemuuf dandeettii qaba. Leipzig bara darbe taphataa kanaa waliin waliigaltee kana akka xumuruuf mirkaneesseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun teessoo jijjiirraa qabannee dhiyaanne tan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Oduulee biraatii waliin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.